ijoolleen mana madaamii jirtan of eeggannoo guddaa godhaa. Ijoolleen keenya keessattuu yeroo rumudaa kana zayitii baay'inaan xaxabbasaa. Warreen jirtan of eeggannoo godhaa, please of eeggannoo godhaa. Dhugaa dubbachuuf hedduu waan nama gaddisiisudha. Mucayyoota akkuma argitan fuulli ishii dhagni ishii difiniin baay'ee tokko dhugaa baay'ee nama rifachiisa. Egaa ashama harka foon hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube skaalach jalatti argamtan jirtu. Inni jira nagaa kiyya galata waaqayyoo. Egaa har'a ammoo waa tokko waan xiqqoo tokko isinitti himaa yookiin immoo isin akka barumsa isiniif ta'u jechuudha. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtan hundumti keessanuu jiru. Sirriitti maal gochuu qabdu? Of eeggannoo guddaa. Of eeggannoo guddaa waan isiniin jedhu akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya kun fuulli ishii difiniin dhugaa dubbachuuf zayitii ni beektu. Waan zayitii abiddi akkasitti nama gubu warre baay'ee tokko garaana nyaatte dhugaa dubbachuuf zayitiin fuula ishii irratti dhagna ishii irratti gadi nam'e warri nyaata hojjetan yookiin immoo muddamaan yeroo muddaa kanas muddama waan ta'eef sa'aatiin illee hin jiru dafeeti waan deemuuf kanaaf wanni afisinitti taafu of eeggannoo guddaa godhaa zayitii irratti dhugaa dubbachuuf yoo of eegdan yoo ofii keessaniif jettan yoo ofii keessanii bakka qabaattan amma fakkeenyaaf madaamiin jechuudha gaafa isin fayyaa qabdan malee yeroo isin xiqquma dhukkubsattan homaa isin fayyadu. Maaliif jennaan xiqquma isin dhukkube taanaan ofirraa baastee gadi si gatti jechuudha. Baastee alatti gadi si darbiti. Kanaafuyyuu isin yeroo fayyaa qabdan of eeggannoo gaazillee ta'ee ijoollee baay'eedha beektanii yeroo kanatti qormaata namatti baay'isa. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa please. Amma ilaala mucayyoon tuni zayitiin fuula ishii irratti akkuma jiru irratti gadi nam'e. Dhugaa dubbachuuf laaluun nu baay'ee tokko sammuu kiyyatu na dhukkubee jechuudha. Ishee bicha osoo hin taane ijoolleen harka isaanii zayitiin harka isaanii kirratti kan quncise baay'eedha ijoolleen. Kanaafuyyuu of eeggannoo guddaa godhaa gizee xabbastan of eeggannoo godhaa zayitiin. Ani yaa namoonni hin beekne namoonni aaraan yaa minta gin ijoolleen keessa beektan ijoolleen nyaata hojjechuu dandeessan zayitii sirriitti of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Zayitiin nama humnaan dhugaa dubbachuuf iddoon sun akkasumatti namarratti hafa namarraa hin badu jechuudha darmamuun achirraa. Kanaaf of eeggannoo godhaa fuula keessanitti amma fakkeenyaaf ija keessan keessatti singallaan zayitiin ichi keessan sin bada iji nama balleessiti zayitiin waan qalbii miti dhugaa dubbachuuf waan nama eegu malee baay'ee. Kanaafuyyuu of eeggannoo guddaa godhaa. Maaliif jennaan ani zayitiin kun waa baay'ee eenyusaatirraa namarraan badu. Lammaffaa ijatti nama raccaame zayitiin ija nama seennan iji nama baddi. Kana of eeggannoo guddaa godhaa. Dhugaa dubbachuuf zayitii ani ija keessa seennan iji namaatu hin dandeechuu iji nama baddi. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa sirriitti of eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Ijoolleen tokko harki isaanii kun keessattuu gizee geemaatii minamina sambuusaa minamina xaxabbasan akkasitti kukkubatu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo barbaachisaa please of eeggannoo godhaa. Maaliif jennaan ani of eeggannoo godhan malee yeroo ammaa kanatti rakkisaadha beektanii xiqqoo ishee baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf. Annaa kana isiniin jedha obboloota kiyya adiraa keessan of eeggannoo guddaa godhaa. Ani namni tokko gaafa zayitii xabbasu sirriitti of eeggannoo barbaachisa. Amma mucayyoo takka harki ishee kun hin jiru. Harki ishee kun. Kanaaf of eeggannoo sirriitti godhaa. Dirmamuun isaa namarraa hin badu. Zayitiin jechuudha baay'ee tokkoon sodaadha. Zayitiin akkanan zayitii sodaadhu uumaan sodaadhu jechuudha. Xiqqumaayyuu amma waan ta'e yoo hin xabbasne jedhee harkarratti gaafa nama xab jedhu amma akka inni nama dhugaa dubbachuuf fuula dhiisatu fuula kana jechuun immoo baay'ee nafsi. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha.
mucayyoo takkatu jira beektanii ri'aatii takkatu jira. Mucayyoon sun irree kisuma Oromoo kana beektanii yeroo tokko isaan seexana qabu. Seexan isaanii gaafatti ka'e ina aarsaa yeroo aarsan zayitii isheen bukkeedha sambuusaa xabbasaa jirti jettee zayitii sambuusaa keessa baastetu fuutee mucayyoo irratti gadi naqxe. Harki kun muluun akkanatti gubatee akkanatti namni isaan dhugaa dubbachuuf yaan isaanii mee dhiisuma wayya. Mucayyoon sun akkan ta'initti fayyitee gara biyya ishii galte. Kanaafiyyuu isaan dhiisu wayyaa gin sin of eeggannoo godha. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf mucayyoon tun yookiin addisii ta'uu dandeessi yookiin haaraa isaan amma Oromoo kanarratti bakka hin dadhabu waan ta'eef kana godhii kana xabbasii kana godhii waan hin beekne dura nyaatan hojjettu taanan kana hojjedhu. Zayitii irratti baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf of eeggannoo sin barbaachisa. Ijoolleen keenya keessattuyyuu ijoollee haaraan amma mucayyoo addisii takka fidde Saawudiitti jechuudha. Maadaam ishee gaafa fidduu mucayyoon tunummaan beektu reefu dhufte. Yeroo dhuftu kana geemaatii hojjedhu naan jettee mucayyoon geemaatii biyyattiin hojjetamu geemaatiin yoo hojjetame baadiyyaattiin hojjetamu waan akkana xabsii namna kana hin beektu. Jammar mucayyoon geemaatii hojjettee sin beektu argitee sin beektu. Fiddee gaafa isheen hojjedhu jettuun mucayyoon reefu dhufte reefu ji'a tokko guutti geemaatii san isheen itti gadi lakkistee fuula ishiitti irratti zayitiin fuulli ishii kun gubatee jechuudha. Kennuu laala. Isaan umaasiniif yaadan kana hojjedhu zayitii itti dura nyaatan hojjettu taanan akkanuma jetteetti hin kala'in. Nama yookiin mucayyoon tun hojjechuu duran hojjenne ta'a haaraa taati. Isaan maal rakkatan zayitiin itti nama baate isaan wanti isaan hin jiru. Kanaaf sirriitti waan hunduma caala of eeggannoo gochuu qabdu. Maaliif hojii kee kan ittiin dhufte hojii kee hojjetta. Kan dura sidaatii tanan sidaatii mana keessa nyaata tan yoo beekte isa nan beeke jettee waan dhufteef ni hojjetta. Yoo waan beektuuf jechuudha. Kan hin beekne immoo itti seenee haadhumaa ka'eetu nan hojjedha gaafa jedhee jechaa fideetu hojjeta. Hojii keessattuu nama addisii fidanii sichi markushiyan seessisanii kan hojjedhu jechuun sheemni ittiin ta'u. Ofiifiyyuu jechuudha. Isaan maal rakkatan. Kanaafiyyuu obboleewwan keessan irree ta'ee nama kaan irree ta'ee nama duraa waan eenyu kanatti kala'uu hin beekne sirriitti itti himtanii akka fuula isaaniitii hin gubanne. Ani baay'ee tokko mucayyoo tana argee baay'ee tokko mataan na dhugaa dubbachuuf zayitiin akkanatti fuula ishiitii irratti gadi nam'e jechuun bataam kabbaadidha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaatadha. Mucayyoon tun akkanatti fuula ishiitii irratti gadi nam'e zayitiin akka jirutti fuulli ishii diimate irraa qunca'e. Hedduu takka na gaddisiiste dhugaa dubbachuuf. Nyaanna jedhanii gaafa biyyaa ba'an waan akkanaa nama aggaatamu bataam kabbaadidha. Kana siniin jedha waan kuni waan salphaa miti. Of eeggannoo cimaa gochuun isinuma mataa keessan. Booda akkanan ta'ee kanan ta'een akkana ani fayyaa dhufeen akkana ta'ee galee jechuurra yoo beektan hojjechuu hin beekne immoo dirqamaa miti kun. Dhugaa dubbachuuf yookaan immoo of eeggannoo gochuu warri. Ana akkasiniin jedha. Egaa obboloota waan akkasiitii kun waan salphaa miti. Dhugaa dubbachuu waan salphaa miti. Ani ijoollee baay'een arge. Keessattuu Oromoodhaan kun erga seenee harki isaanii ijoollee takkamichaa miti. Kiristoos bataam baqa baay'eedha ijoollee baay'ee. Baqa miidiyuma irratti fidanii maal zayitii kunis zayitii. Of eeggannoo godhaa waaqa biratti. Of eeggannoo gochuun barbaachisaa. Isaan muddama maal muddamaan kana godhii sa'aatiin sun nutti gaajilanii gaafa muddamanu waan hin taanerraa bu'u. Kanaafiyyuu sin of eeggannoo godhaa qaasiidhaatu hojjedha waan hojjettan san. Waan itti sin dhiphisu tokko osoo hin taane qaasittanii hojjechuun
sa'aatii qabdanitti fayyadamtanii sa'aatii qabdanitti waan xabbastanii muddamaa noo ta'e zayitiin irra isinitti irratti gannamuu danda'a. Kanaafuu ilaalaa nama tokkorraa baradhaa. Dhugaa dubbachuuf nama tokkorraa baradhaa. Nama kana maaltu si gubee abidda kana argitee lammatamaa deebiteedha. Kanaafuu nama argitan san irraa baradhaa. Zayitii sirriitti godhaa. Zayitii oo'a sirriitti xinqaaqee godhaa. Dhugaa dubbachuuf waan sirriidha kun waan qaldii miti. Naa kana siniin jedha obboloota kiyya. Egaa viidiyoon keenya irraa kanuma fakkaata. Hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Of eeggannoo godhaa. Waan namni tokko hin beekne yookiin namni tokko hin argine walii dabarsuun wal gorsuun barbaachisaadha. Warreen YouTube kanaaf haaraa taatanis nutti dabalamaa. Waan bareedaa waan hin taane osoo hin taane waa'ee amantaa osoo hin taane waan gorsa waan hin beekne warraa barachuudha waan ta'eef YouTube kanaan like subscribe gochuun nutti makamaa siniin jedhaa. Turtii gaarii. Bye bye.